Ashama akkam jirtu kun gaddaa solutionidha. An Jaadun jedhama. Viidiyoo har'aatiin kan isiniif qabadhee dhufe appilikeeshinii tokko osoo hin fayyadamin seetingii bilbila keessanii sirreessuu qofaan speedii bilbila keessanii akkamittiin akka dabaluu dandeessan kan isinitti agarsiisu ta'a. Chaanaalii kana egaa subscribe goone taanaan subscribe gochuun dagatina. Akkasumas mallattoo bilbilaatti illee tuquu hin dagatinaan isiniin jedha. Amma gara qophiin isiniif qopheessetti isin dabarsa. Jalqaba irratti egaa kanan isinitti agarsiisu animeeshinii bilbila keenya irratti hin barbaachisne hir'isuudha. Kanaaf egaa gara seetingii bilbila keessanii dhuftanii itti cuqaastu seetingii bilbila keessan irratti jechuudha. Sana booddee amma gudaatti gadi buutanii developer option kan jedhutti buutu. Developer option egaa bilbila keessan irra hin jiru taanaani about phone kan jedhutti erga buutanii booddee build number isa jedhu kanatti si'a 7 wal faana tuqxu jechuudha. Sana booddee developer option bilbila keessan irratti isiniif dhufa. Sana booddee gara developer option kan jedhutti dhuftu. Sana booddee amma gudaatti gadi buutanii seetingii kana sadan egaa sirreessuun dirqamadha. Inni jalqabaa egaa Windows Animation Scale dha. Windows Animation Scale egaa appilikeeshinii yeroo bantanitti akkasumas bilbila keessan yeroo fayyadamtanitti animeeshiniin barbaachisne itti dabaluudhaan bilbilli keessan saffisisaa akka dadhabu godhachuudha. Fakkeenyaaf animation scale kana yoon dhufe 10 godhe yeroon animation scale kanatti deebisee buga akkas slow godhachuudha. Animation barbaachisne itti dabaluuni gati kanaaf egaa animation scale kana off gootu. Inni itti egaa transition animation scale dha. Gaafa appilikeeshinii tokko gara appilikeeshinii biraatti dabarru bilbilli keenya akka slow ta'u godhachuudha. Kunis animation barbaachisne itti dabaluuni. Fakkeenyaaf animation scale isaa yoon 10 godhe appilikeeshinii kanarra gara appilikeeshinii biraatti gaafa darbu bifa kanaan akkasitti slow godhachuudha. Gati kanaaf egaa seetingii kana dhuftaniitu maal gochuu qabdu? Off godhachuu qabdu jechuudha. Animator duration scale'inis kanumadha. Gati kanaaf kanas dhuftaniitu off gootu. Sana booddee saffisni bilbila keessanii hin dabalachuudha. Kan biraan immoo force GPU rendering kan jedhudha. Seetingii kana dhuftaniitu enable gootu. Kun egaa kan inni isiniif fayyadu software tokko malee yookaan immoo appilikeeshinii tokko malee bilbilli keessanii graphical processing unit akka fayyadamu godhaan jechuudha. Kun egaa saffisa bilbila keessanii hin dabala, garuu baatiriin bilbila keessanii egaa akka dafee dhumuu gochuu danda'a. Gati kanaaf egaa filannoon kan keessanidha jechuudha. Inni kan biraan bilbila keenya update gochuudha. Egaa akkuma beekamu egaa kaampaaniin bilbila keenya oomishanii bilbila keenya erga oomishanii booddee callisanii hin ta'an egaa wantoota adda addaa hin fooyyessu akkasumas wantoota adda addaa illee itti dabalu egaa sana immoo kan nuun argachuu dandeenyu bilbila keenya update gochuudhaanidha. Kanaaf egaa about phone kan jedhu keessa galtu. Sana booddee system update kan jedhutti erga buutanii booddee bilbilli keessan update barbaada taanaan bilbila keessan update gochuu qabdu jechuudha. Kan koogaa update dhiyootti gatiin godhee fi update ta'eera. Gati kanaaf update nan barbaachisu. Siniin hin barbaachisa taanaan garuu bilbila keessan update gochuudhaan saffisa bilbila keessanii dabaluu dandeessu jechuudha. Inni kan biraan appilikeeshinii hin barbaachisne yookaan immoo appilikeeshinii callisee bilbila keessanirraa iddoo qabatee taa'ee jiru kan isin ittiin fayyadamne balleessuudha bilbila keessan keessa. Kana gochuuf immoo appilikeeshin kan jedhutti buutu. Sana booddee appilikeeshinii hin barbaanne dhuftaniitu uninstall gootu jechuudha. Appilikeeshinii akkasitiin keessa deemtanii egaa appilikeeshinii isin hin barbaanne yookaan immoo ittiin fayyadamne dhuftaniitu install gootu jechuudha. Kana gochuuf immoo appilikeeshinii sana irratti erga cuqaastanii booddee uninstall sheettu kanatti buutanii appilikeeshinii sana egaa bilbila keessanirraa balleessuu hin dandeessu. Akkasumas catch data kan jedhamu bilbila keessanirraa sana dhuftaniillee balleessuu qabdu jechuudha. Sun bilbilli keessan saffisisaa akka dadhabu kan godhudha jechuudha. Kana gochuuf egaa storage keessa galtu. Sana booddee internal shared storage kan jedhutti erga buutanii booddee gara gajjallaatti catch data kan jedhu kana dhuftaniitu hin balleessu jechuudha. Kana erga balleessitanii booddee egaa saffisni bilbila keessanii hin dabala jechuudha. Inni dhumaa kan ta'u immoo egaa raamii bilbila keenyaa free gochuudha.
yeroo baay'ee gaanuuni appilikeeshinii tokko erga fayyadamnee booddee appilikeeshinii sana sirriitti cufnee hin baanu. Appilikeeshiniin sun immoo hin cufamu taanaani baakgiraawundiidhaan hojii isaa hojjeta jechuudha. Sun immoo gaa saffisni bilbila keenya akka dadhabu godha. Gatii kanaaf gaa iddoo kanatti erga buunee booddee appilikeeshinii sana dhufnee balleessuu qabna jechuudha. Appilikeeshinii osoo hin cufin baane sana dhufnee tokko tokkoon akkeestiin balleessuu dandeenya. Akkasumas mallattoo kiliinii jalaa kana jirtutti buune appilikeeshinii hunda banamanii jiran bilbila keenya irra jiranii balleessuu hin dandeenya jechuudha. Qophiin har'aaf isiniif qabadhee dhufe egaa kana fakkaata ture. Qophiin koo har'aa isinitti toleera taanaan chaanaalii koo subscribe godhaa. Akkasumas mallattoo bilbilaatti illee tuquun dagatinaan isiniin jedha. Amma qophii biraa wal agarruutti nagaatti tura.